Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa baasee kana booda nagaa fi gammachuun nuuf tahee maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ni amannaa ameen. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo bakka jirtanutti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata Waaqayyoo akka fedhaa fayyama Waaqayyootti har'a mata duree namni maaliif amantaa isaa jijjiira jedhu wajjiniin ilaallee darbina. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Namni maaliif amantaa isaa jijjiira? ሰው ለምን ሃይማኖት ይቀየራል? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa ameen. Nagaa Waaqayyoo kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubaruu Maariyaam eegumsi ergamoota qulqulloota biyya keenya Itoophiyaa amantaa keenya kiristaana ortodoksii uummata biyya keenya bakka garaagaraatti kan argaman hundaa fi haa baay'atu ameen. Namni haalaa fi yeroo garaagaraatti amantaa isaa ni jijjiira. Namni tokko amantaa isaa jijjiire jechuun immoo amantaa kiristaanummaa tokko irraa gara biraatti jijjiiramuu qofa osoo hin taane yaadni qalbii isaa waaqa uumaa isaa kan ganamaa abbootiin amanan dhiisee qabeenya beekumsaa diinagdee fi wantoota qabu irraa yeroo of abdatus namni tokko amantii isaa jijjiire ni jedhama. Qulqulluun Phaawulos namni tokko karaa kam illee isin hin wallaalchisin. Lammaffaatisee boqonnaa 2:3 jechuun dubbatee jira. Nuti egaa har'a addunyaa jiraannu keessatti wanta kamiyyuu nu dogongorsuun nurra hin jiraatu. Haa ta'u malee namni hoo maaliif amantaa isaa jijjiira kan jedhuu fi sababii hedduun yoo jiraatan illee nuti muraasa isaanii akka armaan gadiitti ni ilaalla. Tokko namni hubannoo dhabuudhaan amantaa isaa jijjiira. Tokkoffaa hubannoo dhabuudhaan. Namni hubannoo waa'ee amantaa isaa hin qabuuf hin beeku taanaan carraan inni amantaa isaa jijjiiruuf qabu olaanaadha. Kunis immoo namni kun beekumsa bu'uura hundee amantaa waan hin qabneefidha. Raajichi Hosee sabni koo beekumsa dhabuu irraan kan ka'e badaniiru. Hosee boqonnaa 4:6. Namni beekumsa amantaas kan inni argatu yoo baratudha. Abbootiin yoo baratan malee hin beekan, yoo beekan malee hin fayyan jedhu dubbii barumsa isaanii keessatti. Namni hundi barumsa amantaa qabaachuun irra jiraata jechuudha beekee fayyuuf. Qulqulluun Phaawulos waa'ee barachuu fi dhagahuu akkas jedheera. Amantaan dhagahuunis sagalee Waaqayyooti. Roomee boqonnaa 10:17 jechuun dubbatee jira. Waa'ee namoonni beekumsaa fi amantaa isaanii wallaaluun badan immoo ammas raajichi Isaayyaas sagantaan dallaa gooftaa isaa harreenis mana gooftaa ishee beekte Israa'el garuu hin beekne. Isaayyaas boqonnaa 1:3 jechuun sagalee Waaqayyoo karaarra jiru dubbateera. Nuti har'a beekumsa amantaa dhabuun hedduun amantaa isaa kan ganamaa kan abboota ortodoksii hin ganneeree dhiisee amantaa isaa hin jijjiirreere. Namni hubannaa fi beekumsa dhabuun yeroo inni badutti mootichi Salomoon ati mooticha dhibaa nana mee dhaqii meexxii ilaali akka isheen itti jiraattu yaadaan qabi. Ogeessas ta'i. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6:6 jechuun ergaa hedduu ulfaataa dubbatee jira. Garuu akkuma warri waamaman baay'eedha warri fo'aman garuu muraasa. Maatewos boqonnaa 22:14 irratti jedhe gooftaan namni hunduu sagalee kana dhagahee beekaa ta'a miti inni kana qormaata beekumsaa wajjin dhufu baqachuu fi barumsa hin barbaadu inni kaanis wantoota biroo sodaachuun hin baratu. Garuu kanas tahee sana gooftaan keenya dursee nutti himee jira. Akka qormaannis jiru qormaata booddee immoo akka ulfinni kabajni jiru
qormaata hin sodaatin, hanga du'aatti kan amanamte tahi, gonfoo jireenyaa siif nan kenna jedheera. Yohannis boqonnaa 2:10 irratti jechuun dubbatee jira. Qormaannis akka nuti hin sodaanne abdii nuuf laateera. Kan amanamaa fi dhugaa tahe beekumsa dhabuun akka nuti hin dogongorre duuka bu'aan Yihudaa obboleessi Yaaqoobis akkas jechuun ergaa isaa keessatti barreesseera. Michoota koo, waa'ee fayyina wajjin qabnuu fi durumaa iyyuu isiniif caafuudhaafan dhagahaa utuun jiruu, amma amantaa isaa al tokkichaa yoo hundumaaf akka tahutti warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti dabarfame sanaaf akka lolaattis caafee isin gorsuun dirqamaati. Barbaachisaa tahuu irraa argeera. Yihudaa boqonnaa 1:3 jechuun akkam akka garaa nama nyaatu dubbatee jira. Amantaa ganamaa gadi dhiisuu akka nuti hin qabne, jabaannee amantii keenyatti cimnees jiraachuu akka qabnu nu barsiisee jira. Nuti har'a maal taanaan amantaa keenya jijjiirra? Waaqni keenya tokko isa malee maal gochuu dandeenya? Amma malee waan tokko illee tasuma raawwachuu hin dandeessanii. Yohannis boqonnaa 15:5 dubbiin isaa amanamaadha. Yaa namaa, sagaleen Waaqayyoo karaa tokkos tahee karaa biraan yeroo dhufu hunda yeroo mara ni barsiifama, ni himama. Garuu hubannaa hundaa ol kan namaaf kennu Waaqadha. Nuti har'a hubannaa dhabuudhaanis amantaa keenya jijjiiruu hin qabnu. Namni isa hubatu hin jiru yoo ta'e iyyuu Waaqayyo karaa tokko karaa lamas ni dubbata. Iyyoob boqonnaa 33:14 akkuma jedhu, Waaqayyoon sagalee isaa dubbatamu kan dhagaye gurra hubatu nuuf haa laatu. Ameen. 1 Xiimotewos boqonnaa 6:20 1 Xiimotewos boqonnaa 6:20-21 Qolaatiyaa boqonnaa 2:6-8 Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gooftaan hamma dhumaatti cimsee dhaabee mana isaa keessatti akka nu eegu, daandii ishee ganamaa fi tawaahidoo keessatti akka nu tiksu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo laphee hubannaa nuuf kenne. Dubbii sagalee isaatti jiraannee gonfoo jireenyaa ishee bara baraa ishee samii akka dhaallu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof, deessuu haadha isaaf, ulfaataa fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.